Ati dhimma baaftaa ati du'aa kaaftaa jedhanii fi mootii argeera hojii kee uumamni lafarraa siif haa jilbeeffatu waa'ee kee haa dubbatu. Ati dhimma baaftaa ati du'aa kaaftaa jedhanii fi mootii argeera hojii kee uumamni lafarraa siif haa jilbeeffatu waa'ee kee haa dubbatu waa'ee kee haa dubbatu. Gooftaa Yesuus si haa galatu. Waa'ee bara darbee sana hoggaa yaadadhu ati na wajjin ani oon irraafadhu siinan lafaa ka'ee siinan irra ga'e jiraachuu kee kanaan aduu nama ta'e diinillee waa'ee kooti baay'ee dhama'e gargaarsa waaqayyooti nan irra ga'e gargaarsa waaqayyooti nan irra ga'e gargaarsa waaqayyooti nan irra ga'e. Ati Shaddaayiidha Waaqa hunda danda'u harki gargaarsa kee na wajjin haa ta'u yaaduma deemtillee jechuun nama namne bara jireenya koo Waaqayyoottan kenne bara jireenya koo Waaqayyoottan kenne bara jireenya koo Waaqayyoottan kenne. Ati dhimma baaftaa ati du'aa kaaftaa jedhanii fi mootii argeera hojii kee uumamni lafarraa siif haa jilbeeffatu waa'ee kee haa dubbatu. Ati dhimma baaftaa ati du'aa kaaftaa jedhanii fi mootii argeera hojii kee uumamni lafarraa siif haa jilbeeffatu waa'ee kee haa dubbatu waa'ee kee haa dubbatu. Gooftaa Yesuus si haa galatu. Yoom maqaa kee dha'u nagaatu naata humni na yaaddeessu narraa lafadhaa waan lafarraa dhiibnee Gooftaatti gammanna waan nu barbaachisu karaa isaan arganna. Hiika jireenya koo Yesuus hiika jireenya koo dubbii sagalee keetiif fayya keessi koo dubbii sagalee keetiif fayya keessi koo dubbii sagalee keetiif fayya keessi koo.